Nukenya jenne si amanne harka sifru kunne wayo wayo amenyu manke ganga dabarran kuno argine wayo wayo Ashama harka fuune daawwattoota Isaaq Zeenootu hundi keessanuyyu egaa nageenyi badhaadhaa sun afaan Oromoo afaan bareedduu si afaan uummanni hunditti nagaa ol gaafatu maqaa paartii godhanii nu jalaa balleessanii akka nageenya walitti gaafannu dhabne ummata Oromoo egaa asham jannee salaamaka bareeddutti maashoo jimmaa ashama salam salam harkafune ya imego salamaka harkafune salamaka ya ganne salamaka ya ganne salamaka harkafune ya imego salamaka Dubbiin samiimaa dubbiin mucayyoo magaala harka koo qabee gurra koo qabee naraasa gandan dhaga'ee dhiisinaan jennaani hittanniise yaada eelaa qabnaani Ashama harka fuune daawwattoota keenya oduu isin nageessifnaa oduu waliin ani Isaaq Zeenuuti. Weellisaan Andu'aalem Goosaa fi Margituu Warqanaa himannaan irratti dhalame. Akkamitti himataman kan jedhuuf immoo waan tokko waliin haa dubbannu. Mee osoo gara himannaatti osoo hin deebi'iniin duratti dhuguma warri dhiiraa jechuudha osoo hin sobiin Margituu si ija baatirii sana argitanii muuziqaa si argitanii sagalee si dhageessanii namni ituu koo taatee namni jedhee hawwe hin jirume waliin sobinaanis dhiiraa waan ta'eef nan beeka. Sagalee isa damma sana jechuudha innaa lillah yeroo siin sagalee sanaan jechuudha jaalala faarsitu nama meeqatuyyuu obomboleetti jaalalaatiin si faana bade namoonni hedduun jechuudha koomentii jalatti yoo argitaniitu ta'e jedhee waa hedduun argaa ture baay'isawee muuziqaan afaan Oromoo iskeeliin isaa baay'ee guddachaa deemee jira amma qaqqabooyyuu dadhabneerra jechuudha Andu'aalemii fi Margituun iskeelii muuziqaa baay'ee ol kaasaniitu jiru agalatoomanu artii afaan Oromoo keessatti ashaaraa gurguddaa dhalattoonni qubee jechuudha warreen kun lamaan gaara sana godhanii nu akkatti baasnu hin qabnu siichitte jechuudha sagalee keenya kanaan siichi muuziqaa akka argan baasne hawaasni dhaggeeffata jennee yaadnu miti iskeelii muuziqaa bareechanii gadi ol kaasaniitu jiru amma nuti jechuudha nuti hin jedhu ana of keessaa baaseetiin jira an fakkeenyaa yoon amma muuziqaa irratti xiqqoo si intinaa ta'e jedhe waan baraatiinis intinaa ta'uu nan danda'a amma ta'e nan yaala fiilmii isaa taatu diraamaa isaa taatu gara sanatti hin gala iskeeliin muuziqaa ol ka'ee jira waan ta'eef jechuudha garuu hamilee akkasiin naa kennaa jirtanuuni akkan danda'e hojjedhu naaf himaa jirtu jechuudha keessatti anattii kee harka nyaateetti keessatti ammoo muuziqaa caaluudhaaf baase sanaa wal qabatee akkan dandeetti qabuu fi akkan bareeche muuziqaa irratti hojjedhu na gorsaati jirtu jechuudha inshaallah anis hanga jara kanaa ga'uu baadhu jaratti nan qixxaadha jedhee yaada garuu immoo gaafa jaratti nan qixxaadha jedhee hojjedhu jaran caala jedhee simmootti deemuun irra jira waan ta'eef maaliif iskeelii muuziqaa bareechee amma ol ka'eeti jira guddaa galatoomaa dubbii keenya irratti Margituun artiidhaaf haaraa miti kanumaan dura artii keessa nama turteedha ani carraatti wal quunnamuu argadheetiin jira jechuudha magaalaa Jimmaatti ayyaana turizimiitu kabajamaa ture jechuudha achi keessatti Dololloo keessatti barakaan barreen gaddanatti fakkaata yookaan waggaa lama waan akkasiiti ayyaana sanarratti baandii laga xaafoo bakka buuteetti dhuftee waan tokko waliin dubbachaa turre by the way hundi keenya Margituu background-dhaan hin beekna background yeroon isiniin jedhu weellistoota jalaa sagalee qabuudhaan amma fakkeenya weellistoota gurguddaa maasikaa nyaatamaa jira weellistoota gurguddaa jalaa muuziqaa hedduu qabdeetti kanneen akka Shukrii Jamaal irraa muuziqaa hedduu qabdeetti Rabbi boolla isaatti daadhii haa guutuu Hacaaluu Hundeessaa jalaa jirraa kan qabdeessiidha akkasumas immoo Kamaal miti Tottorra dhaabbadhee gada waan ofii tanaa yoon finfinnee gadi ilaalu alagaan gamoo tarreesse
angodon kabuchi keessa halamigo maalolna geesse natti mi'awan ilmi kiyyaa haqaa falmataa wareegamus dhibbacheesse kuma dhaalataa achechaanii fidhaannuun fituu falmi gurbaa falmi walirraan cituu sana kan hojjete isiidha jechuudha. Ammas maqaan isiitu maqaa biraatiin jalatti barreeffamee jira. Maqaa abbaa qofittiidha kan jalatti beekamu. Yeroo sana tariitii dhibbaa adda addaa irratti uumuu danda'a. Nama baandii keessa jiru jechuudha. Baandii keessa gaafa galtee jettu immoo achi mindeeffamtuudha. Waan mootummaan si ajaje qofitti hojjette jechuudha. Akka dhuunfaa keetti akka barbaadde hin taatu. Sirba Shukrii Jamaal hundi keenya kan ittiin beeknu jechuudha. Ani sumaaf malee farda gurraacha gamarra kaachisanii farda gurraacha gamarra kaachisanii ani sumaaf malee osoo wal beeknu wallaalchisanii osoo wal beeknu wallaalchisanii ani sumaaf malee maraatooniin kaachi as goomu bofa maraatooniin kaachi as goomu bofa ani sumaaf malee ollaa fakkaate nuti hin seenin qofa ollaa fakkaate nuti hin seenin qofa. Sirba kana kan jalaa qabdi isiidha margituudha jechuudha. Kilippii kan itti hojjette inaamuu garbootiyya akkuma si namnetti maagartee sinni suubullootiyya akkuma sinnisnetti dhaadattee jaalachuun duruu jira arguma rakkoo seenee baay'ee. Sirba kanas kan jalaa qabe Shukrii Jalaa guutuu isaa hin danda'u dhiifamanaa godhaati. Kan jalaa qabde margituudha jechuudha. Kanaaf margituun aartii keessatti nama haaraa miti. Sana booda osoo duddubbaa nama jalaa qabaa dhuftu sirba bareedaa isaatiin al tokko itti kataffettee dhufte yoo yaadattan ta'e sirba siisana Jawaar sirba baay'ee bareedaadha jedhee poost godheeti ture jechuudha. Amma kan mana hidhaa Qaalitti keessa jiru jechuudha aktiivistiin keenya Jawaar. Inna achi keessatti maal hubannaa? Kilippii akkasinitti hojjette dubbii keenya irratti sirba margituu obombaleettis yeroon keenya yeroon ammaayidha. Isas kan hojjete Walloo Feedaloo yoo sangee taa'uun jechuun margituus nama hawaarra kaasee Andu'aalamiinis Walloo Feedaloodhaan kan kenne nama beekamaa godhe isaa ofiisaatii sirboota adda addaa namoota hedduudhaaf sirboota hojjetaa jira. Sirboonni inni hojjetu yeroo wajjiniin wal fadaala yeedaloon isaa baay'ee namatti tola takkatu nama keessa seenaa. Ergaa inni dabarsu baay'ee namatti tola jechuudha. Aartii jechuun akka kana dandeettiinii fi fedhiin gaafa walitti dhufee jedhu gaafa wal argattu baay'ee waan bareedaa tokko uumta jechuudha. Yoo san aartii afaan Oromoo sadarkaa guddaa ol kaaseeti jira. Egaa yoo san aartii afaan Oromoo keessatti baay'ee sadarkaa hedduu deemee jira jechuudha. Sadarkaa hedduu deemee jira. Amma warri aartii keessa jirru nuti amma kan nuti dorgomuudhaa qabnu kanneen akka Yoosanii wajjin dorgomuu qabna. Kanneen akka Sinishaa Mulgeetaa ammoos dabalatee Andu'aalam warra akkas warra dhaloonni kuphee jechuudha. Jara kana wajjin dorgommii qabuu qabna. Akka callisneetuma aartiidha waan fedhii qabnuuf dhaqnee qarshii dhaqnee maatii keenya aasaa goonee waan argeenye waan fedhii qabnu qofittiidhaaf dhaqnee aartii keessa gaafa gallu yoo ta'e jedhe bu'aa bahii hedduu keessa buuneeti jirra. Akkaataa bu'aa bu'ii isaa yeroo biraa sagantaa biraatti isinitti himuu hin danda'a. Amma gara margituutti haa deebinu. Margituun himatamteetti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Akkamitti himatamte? Sirba si jaalalaa sanaan namoota hedduu onnee boojitee namoonni hedduun koomentii jala yoo galtanii ilaaltan ta'ee jedhe jechuudha. እኔ ልደፋልሽ እኔ ሞትኩልሽ እኔ እንደዚህ ሆንኩልሽ ወይኔ ድምፅ ወይኔ ክሊፕ ከዱቄት ነፃ የሆንሽ ልጅ ሜካፕ ወንት jedhame tokkittiin hin jiru baay'ee jechuudha. Ani iyyuu margituu si kanaan dura beekuun hin jedhaan ture jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dhiira taatanii namni guyyaa tokko illee tunis wajjin wal argee wajjin bashannanee namni hin jenne hin jiru waliin sobnu mee dhugaa dubbadhaa akkasin jenneedhaati dhugaa dubbadhaa inni. Inna dubbii keenya irratti sirbi margituu ji'a tokko osoo hin ga'in torbee keessaa miiliyoona hedduu daawwatamuu qaba akka baay'ina keenyaatiin jechuudha. Amma fakkeenya baay'ina hedduu qabna. Sirbi kan keenya immoo akka baay'ina keenyaan baay'ee daawwatamaatiin jiru. Kun hubannoo nuti aartiidhaaf qabnu, hubannoo nuti oromummaadhaaf qabnu baay'ee akka gadi bu'aa ta'edha kan agarsiisu jechuudha.
Kanaaf sirbi margituu jabaatee viyuun isaa miiliyoona hedduu ga'uu qaba. Argitaniitu yoo ta'e jedhee sirba afaan Amaaraa ammoo sirba Distaagiinaa sirba baay'ee bareedaadha. Ji'a tokko keessatti miiliyoona 7 daawwatame jechuudha. Kan daawwate numa. Hunda isaa kan daawwate numa Oromoodhuma kan daawwate. Garuu gaafa kan keenya yoo ta'e jedhee maalan beeka harki kan keenya dhaqee waan sana cuqaasee daawwachuu irratti waan hirroomma ta'e hin beeku jechuudha. Kanaaf akkuma Distaagiinaa sana sirbi margituu miiliyoona 7 ga'uu qaba ji'a tokko keessatti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Akkas taanaan jireenyi kan keenya baay'ee jirra jechuudhaaf nama rakkisa. Kan Andu'aalam Gosaa yoo gitan ta'e jedhee xiqqoosi Andu'aalam yoo goran ni qabu. Yeroo hedduu sirba gaafa hojjetu qilleensa laaluu qaba. Amma fakkeenyaa sirbi isaa Ramadaanaa jala ga'ee gadhiifama. Osoo Ramadaanaa jala ga'ee hin gadhiifamne yookaan Ramadaanaa ba'ee gadhiifame yookaan osoo Ramadaanni nuuf ji'a tokkoon dura gadhiifame viyuun isaa ji'a tokko keessatti miiliyoona hedduu galuu danda'a ture. Kana nan xiqqoo si dubbata fee jira amma erga Ramadaanni ba'ee viyuun isaa baay'ee dabalaa dhufee jira. Chiikonni hedduun isaa dhugaa dubbachuudhaaf sana akkuma dhiirri margituu irraa qabamtan chiikonni hedduun Andu'aalam irraa qabamtaniitti jirtu. Hin sobinaa kana. Bakka dhaqxanutti shaggar baanaa kaacha maleen kaacha dhugaan dhiiraa kun dhugaan dhiigaa kun nama maraacha. Addis Ababaan biyya kaacha malee maal barbaada minti falligaalle. TikTokiin irri namoonni hedduun maqaa dha'uus nan danda'a namoonni jijjiru jechuudha. Kan gayaa keessaan dhufee isaa Andu'aalam kana wajjin walitti dhufeenya qabda dhuguma walitti dhufeenya qabda ta'ee wal nu qunnamsiisii baay'een jaalladhe irraan qabame waan raani dubbii keenya irratti Andu'aalam wajjin amma ta'e walitti dhufeenya qabna. Walitti dhufeenya qabna yeroo siin jiru rileeshinii addii kanaati miti. Andu'aalam wajjin bara 2009 akka Itoophiyaatti naayit kilabii yaadni koo keessa wajjin hojjenna ture. Yeroo sana ammallee reef gara aartiitti deemaatiin jira. Reefin sirba 2 baasan ture. Sirba Shittaayedhaa fi sirba Irreechaa. Ammoo istuudiyoowwan adda addaa irratti sirba yeroo hojjechuu dhaqnu wal argina. Amma ta'e dhimma aartii irratti waliin dubbanna. Kanarraan kan darbe walitti dhufeenya addii kana hiriyummaas bareechina hin qabnu. Dabalataanis immoo Jimma irrattis yeroo sagantaan tokko qophaa'ee jedhutti artistoonni hedduun achirratti dhufanii turanii innis dhufee ture achittis wal arginee turre jechuudha. Suuraadhaan isin agarsiisuu hin danda'a suuraan kana. Egaa Andu'aalam wajjiniin amma ta'ee wal beeknaa walitti dhufnaa. Egaa waa qabaachuuf dhiisuusaa Allahu alam namni waa dhaba jedhee si yaadu dubbii keenya irratti gama Andu'aalamitti yaada ibnu Andu'aalam nama aartii keessa turedha. Nama aartii keessa turedha. Waggaa siifufaan ta'uun irratti si argitaniitu ta'ee jedhee Coca-Cola irratti super star Coca-Cola irratti dorgommii wayii jira ture. Dorgommii sana keessatti top 10 keessa nama galeedha jechuudha Andu'aalam. Waggaa 10 ol aartii keessa kan turedha jechuudha. Baandiiwwan adda addaa gandaa kaasee hanga aanaatti, aanaadhaa kaasee hanga godinaatti, godinaa kaasee hanga finfinneetti nama baandii keessa turedha jechuudha. Nama dandeettiidhaa fi akkasumas fedhii walitti gaafa dhufee jedhu ammoos immoo barnoota aartiidhaa wajjin gaafa wal madaaltee dhuftee jettu al tokkoon gaafa baatee jettu sadarkaa wayii argatta. Sikeetamaa ta'uudhaan dabaltee gaafa waan tokko irra geessee jettu firiiwee irra geessa beektaa. Kanaaf inni nuti utaallee calam jenneetuma fedhii aartii waan qabnuuf aartii keessa gaafa gallee jennu xiqqoos hin rakkisa jechuudha. Kana Andu'aalamis nama aartii keessatti ture aartii keessatti sukkuumamee bu'aa bahee hedduu keessa darbee dhufee sadarkaa kana ga'ee har'a sirba afaan Oromoo iskeelii isaa ol kaasa jechuudha. Amansiisaa ifaa hiriyaa piikcharii sirba Hacaaluudhaa kaasee sirboottan hedduu daayirekti godhe jechuudha. Ija uummataa bira ga'eeti jira. Kan Andu'aalam kan daayirekti godhe isaa bareechee aartiin afaan Oromoo hammam tarkaanfataa jira kan jedhu baay'ee duukaa cinqamaati jiru. Inni kaan immoo Leencoo Fiqiruu sirboottan afaan Oromoo ijoollee dhiyeenya dhufe aartii barate jechuudha. Tiyaatirikaal aartii barate erga hojii aartiitti galee daayirekti kan inni godhaa jiru sirboottan bebbeekamoodhaa fi sirboottan babbareeddoo akkana daayirekti godhaa jiru kan margitu san amma akkani kan jaallatamu godhe isa jechuudha. Daayirekti kan godhe isa. Kanaaf galata guddaa Oromoo irraa qabdu cimaa hojjedhaa kana caalaa hojjedhaa jenna. Baay'isa wayii ituu aartii afaan Oromoo guddisuun baay'ee xiqqoodha.
garuu haala biyya keenya jiru wajjiniin aartii hojjechuun baay'ee nama rakkisa. Finfinnee keessa akka barbaadde deddeemtee sochoota kilipii hojjechuun hin jiru, akka barbaaddetti muuziqaa hojjetachuun hin jiru jechuudha. Finfinnee harka namaa keessa galtee jirti waan ta'eef gaafa immoo dhaqee bilisummaan keenya deebiteetti ta'ee jedhee artistoota ciccimoo hedduu qabna waan ta'eef aartiin afaan oromoo bareechee guddataa deema. Barsiisota hedduu qabna waan ta'eef amma fiilmii afaan oromoo irratti baay'ee dubbatti deemaa jira. Isiin numti hojjetamuyyuu baay'ee daawwatamaa jiru jechuudha. Kanaafuyyuu aartii keessa galuun egaa aartiidhuma kan keetu guddifachuudhaaf jecha dura dirqama bilisummaa argachuu qabda. Kanuma keessa teessanii immoo aartii afaan oromoo sadarkaa guddaa irratti harkaanfachiisaa jiru waan ta'eef guddaa galatoomaa isiniin jenna. Waan gurguddaa isaa isinirraa eegna. Kanaaf anis yuutuubii kan koo kanarratti erga biyyaa baheetti baay'ee irratti hojjechaa hin turre sirba haaraa tokkos hojjetaan jira. Sirba qabsooti akka gaarii tokkotti bu'aa bahii hedduu keessa dabarfadhe sirba sana hojjechuudhaaf jecha waan naquunnamee fi sirbi sun gaafa inni gadhiifamee jedhee dhufee isinitti himuu hin danda'a waan ta'eef akka gurraa qabaatamu isiniin jedha. FB irratti baxxanseen ture namoonni hedduun keessodhaan na gaafatanii jennaan jechuudha. Kanaaf anis dhufaatiin jira yoo rabbi jedhe istaandaardii isaa kan eeggate nan hojjedha. Amma oodiyoon isaa xumura dhumuudhaa ka'eeti jira. Kiliippiin isaas ni hojjetama. Kanaaf dhufaatiin jira yoo rabbi jedhe jechuudha. Akkasiin eegaa jirtan abdiin qaba. Kanarraan kan hafee dubbii keenya irratti komantiiwwan dinqisiisoo dhumarratti komantiiwwan na dinqisiisan sirbootan margituu jalatti deeme ilaalaan ture jechuudha. By the way namoonni hedduun sirba isii margituu kana Zabiibaa Girmaadhaan hedduun jira wal fakkeessaniitu jiru. Garuu waan wal fakkaatan qabu. Zabiibaa Girmaa amma margituun geessu by the way maaliif kan kooti jedhee osoo hin taane sagaleedhaan isaa ta'uu akshiniidhaan isaa ta'uu waa hundaan isaa ta'u jarri waa walirra jijjiiranuuf ol kaasu malee jechuudha. Ammoos kiliippiin jarri akka jarritti hojjetanu bareechanii waan bareedaa ta'eef ol kaasuu danda'u waan ta'eef sanaan wal madaalchisuu danda'u bifaanis akka walitti dhufuudhaaf ka'u mee komantiiwwan dinqisiisoo margituudhaaf kenname ilaalle haa deebinu. Anga sagantaa biraa walitti deebinutti nagaan nu tura. Nu keenya jennee si amanne harka siif rukunne.